Waraanni bilisummaa Oromoo waboo fi humni addaa Oromiyaadha. Diina Oromoo fixuudhaaf Oromiyaa seene guyyaa har'aan tanaa waliin ta'uudhaan humna finxaaleeyyii fannoodhaa konkolaataa 21 kan milishaan Azmaarii Gojjamee fi Gondaree akkasuma raayyaan ittisa Itoophiyaa fi waraanni Eertiriyaa keessatti argamu. Humna guddaa afran kana humni addaa Oromiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon tokkummaan dura dhaabbachuudhaan konkolaataa waraana 21 guutumattuu daaraa botora gochuudhaan saba isaanii Oromoo injifannoo gonfachiisanii imimmaan irraa qorsanii diina ummata Oromoodhaa buquu isaanii gaqqabachiisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa humnoonni finxaaleeyyii banan ummata Oromoo irraa qolachaa akka jiru kan beeksise. Humni waraana Eertiriyaa lola Wallagga baatti gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaatee akka jiruu fi warra waboo fi humni addaa Oromiyaa tarkaanfii irratti fudhatan keessatti reeffi isaanii mul'atee jiraachuu waboon beeksise. Humni addaa Oromiyaadhaa meeshaalee gurguddoo botti dabarsuudhaan waboo duukaa bu'ee tokkummaadhaan waboo wajjin finxaaleeyyii Gojjamee fi Gondareedhaa barbadeessaa jiraachuun kan himame. Ijoolleen Oromoo tan abbaa fi garaa haadha tokko Oppiidiyoon kaleessa diina gootee waliin fixaa turte har'a dhugaa saba isaanii hubachuudhaan gara qabsoo ummata Oromoo goranii ajaja Shimallis Abdiisaa fi Abiyyiin otoo hin taane ajajaa olaanaa Abooboo Jaalmarroo Dirribaa jalatti hoogganamaa diina Oromoo fi Oromiyaarraa lubbuu isaanii qaalii saba isaaniitiif kennanii waboo waliin qolachaa jiraachuun himamee jira. Kuni ammoo tokkummaa Oromoodhaa Oppiidiyoon diignee jirra. Oromoo baafii dhiyaatti kaabaa fi kibbatti addaan qoonnee jirra. Rukutaa bulchina jedhan harkatti fashaleessus mul'isee jira. Tokkummaa waraanni bilisummaa Oromoo waboo fi humni addaa Oromiyaadhaa mul'isaa jiran qeerroo Oromootis onnachiisee baha Oromiyaarraa hanga dhiyaatti dammaqsuudhaan hiriirri yuunivarsiitii Haramaayaa Dirree Dhawaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Arsii baa fi akkasuma Gincii fi bakkoota biroottis babal'atee baxaaxina Abiyyi Ahmad muddamsiisuu irratti argama. Humnoonni wal guuranii daangaa Oromiyaa cabsuudhaan lixa Oromiyaa dabalatee akkasuma Wallagga baatiin galaa jiran waraana bilisummaa Oromoo waboo fi ijoollee Oromoo poolisoota Oromootiin adabamaa jiraachuun kan himamu ammoo qeerroon Oromootis hiriira guddaatti dhoosuudhaan Oppiidiyoo kaleessaa biltsiginnaa har'aan tanaa garaachaaf jecha saba keessaa baate dagattee garaasii guuttachuuf har'aan tanallee ergamuudhaaf adeemtu akka malees damsiisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan akkaan guddaates kibba Oromiyaa fi akkasuma lixarraa bahuudhaan gara Wallagga baatti malaa akka jiru kan himamu ammoo humni waraana bilisummaa Oromoo kunii fi humni addaa Oromiyaadhaa humnoota wal makoo ta'an raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaa fannoo finxaaleeyyiidhaa fi akkasuma waraana Eertiriyaadhaa wajjin qolachaa akka jiranii fi humnoota kanneenis muddamsiisanii luka isaanii ciruudhaan buquu isaanii lafa buusanii dikee Oromiyaa tolchanii akka jiranis himamee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaadhaa hayyama laatanii fi humnoota kana Oromiyaatti kan galchan akkuma ammoo dhiyeenya kana ibsa baasanii waraana bilisummaa Oromootii wajjin mari'achuun nun barbaachisu. Finxaaleeyyii waliin balleessina ja'anii dhaadatan. Finxaaleeyyii Oromiyaatti galchanis ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboo fi humni addaa Oromiyaa obsuufis hin dandeenye finxaaleeyyii Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaadhaa bobbaasan tokkummaan dura dhaabbatanii saba isaanii irraa qolachuu irratti argaman erga humni addaa Oromiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon waliin ta'uudhaan finxaaleeyyii qolachuu jalqabe. Kaleessarraa kaasuun mootummaan Abiyyi Ahmad buufataalee humna addaa Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa qilleensarraa irratti raawwateen hedduu isaanii barbadeessee akka jiruutu himamee jira. Kanarraa ka'uudhaanis ijoolleen Oromoodhaa dhugaa sabaa argan humni addaa Oromiyaadhaa otoo nafin milishaan Oromiyaatis gara waraana bilisummaa Oromootti baqachaa akka jiruu fi hedduun isaanii ammoo hidhannoo gurguddoo waraana bilisummaa Oromootiif kennanii badaa jiraachuun isaaniitis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis humnoota finxaaleeyyii qooqanii daangaa Oromiyaa cabsuudhaan ummata Oromoo qulqulluu nagaa dargaggoota Oromoo kan mataa guduruu Aaboo Shanee jechuudhaan
morma isaanii muranii akka waancaatti itti dhiichisan. Hedduu isaanii ammoo waan hojii isaanii filatee Oromiyaa bakka awwaalcha isaanii gochuudhaan gootichi Oromoodha sabaaf nan jira erga jee ammoo gootummaa isaa diinatti mul'isee firoottan isaa kan abdachiise mootummaa Abiyyi Ahmadii fi naannoo Amaaraatis muddamsiisee jira. Haleellaa qaamolee hidhataniin tibbana aanota godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi aanaa Kiramuutti raawwataniin rakkoo jabaadhaaf saaxilamuu jiraattootaa fi qondaaltonni bakka sanaa BBC'tti kan himan. Akka BBC'n gabaasetti haleellaa tibbanaatiin lubbuun hedduun darbee jira. Kumoota dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee irraa buqqa'anii jiru. Hawaasni bakkee sanaa BBC'n dubbisee hidhattoota maqaa saba Amaaraa dhahatanii fi lolaa jiran kan himatan birmannaas uummata Oromoo gaafatanii jiru. Haleellaan humnoota finxaaleeyyiitiin raawwatame rakkoo hamaadhaaf uummanni saaxilamus mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti waan tokkolles waan dubbate hin qabu. Haleellaan aanaa Giddaa Ayyaanaa xumura torbee darbee ammoo yoo raawwatu Kiramuu garuu ammoo torbaanota muraasa darbaniif kan raawwatee fi lammiilee hedduus kan buqqaasedha. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa humni shanee fi finxaaleeyyiin uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudhaaf hojjetaa jiru jechuun torbaan darbee miidiyaaleef ibsa kennanii kan turan. Waboo balleessuuf akka jiranii fi duula qindaabanuuf akka jiran erga dhaadatanii finxaaleeyyii fannoo Oromootti bobbaasuun Oromoo ficcisiisaa jiru. Mootummaan cundhuurri Oromiyaa fi federaalaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu akka itti fufan kan ibsanii turan. Uummata irratti duguggaa sanyii gaggeessuudhaan waboon waraana bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane ammoo uummata bal'aa Oromoo akka ta'ee fi uummanni dhumu akka qabu hojiidhaan kan jalqaban ifatti mul'isanii jiru. Miidhaan hangamii uummata Oromoo ragaa akka jiru jiraataan aanaa Kiramuu tokko haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa raawwatan kanaan ammoo akka jaanitti homaa akka isaaniif hin hafinii fi akkasuma qabeenyaa fi fira isaaniitis akka dhaban dubbatan. Manguddoon umrii ganna 67 maatii isaanii waliin baqatanii jiran kun qabeenya isaanii qofa otoo hin taane wanta hundu barbadaa'u ibsan. Homaa tokkollee nu harkatti nafne lubbuu namaa hedduu dhabne qabeenyi keenya guutumattu barbadaa'ee jira. Tajaajilli fayyaa manni barumsaa barsiisaan barataan homtuu bakka hin jiru kan jaan nuti baqannee kunoo urfa keessa mataa dhokfannee jirra jechuudhaan manguddoon umrii waggaa 67 kun bakka dhokatanii jiranii dubbii garaa nama nyaattu BBC'tti dubbatanii jiru. Haleellaan humnoonni finxaaleeyyiidha jalqaban kun guyyootaan dura eegalu ammoo kan himan jiraataan kun ergasii nyaataa fi dhugaatii malee akka jiran himanii jiru. Lubbuu keenya dhabuu caalaa namuma keenyas dhabnee jirra kan jedhan haleellaa kanaan uummanni hedduun dhumee jira. Humni addaa mootummaatis dhumee jira. Abbaan seeraa hojjettoonni mootummaa dhumanii jiru. Manni murtii buufata fayyaatii fi waajjiraaleen mootummaa hedduunis fannoodhaan barbadaa'anii jiru. Aanaan kun qullatti haftee jirti jechuudha. Kan dubbatan namni kun haleellaan akkana erga eegale waggaa 2 caalu kan himan namni kun ammoo kan ammaa kun akkaan suukanneessaa ta'uu himanii jiru. Amma namni hedduun dhumee jira mootummaa yoo qabaanne qaamni Oromoon bulchaa jira jedhu warra hafeef akka dhaqqabu jechuudhaan gaafatan. Yoo nuuf ta'uu baatanillee dhaloonni Oromoo nuuf qaqqabaa kan jedhan kanneen baqatan keessaa dubartoota garatti baatantu hedduutu jira. Kanneen reefu da'anis jiru. Kanneen ammoo harkaa daa'imman dhumaa jiranis jiru. Sanyiitu lafarraa nu badaa jira jechuudhaan yaaddoo qaban uummanni keenya Oromoodhaa ibsatanii jiru. Gocha mootummaan Abiyyi Ahmadii fi warri finxaaleeyyii waliin ta'uudhaan tokkummaadhaan ka'anii saba Oromoo cabsuudhaaf murteeffatan kana dhaloonni nuuf dirmadhaa yoo mootummaan qabaannes jechuudhaan uummanni keenya Oromoodhaa Wallagga Bahaatti argaman ergaa jabduu kan dabarfatan. Qeerroon Oromootis waamicha uummataa kana owwaachuudhaan waraanni bilisummaa Oromootii fi humni addaa Oromiyaatis owwaachuudhaan yeroo ammaan tanaa diina isaanii dura dhaabbachuudhaan saba isaanii irraa qolachuu irratti argamu. Kuni ammoo Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaatiif dhukkubbii hamtuudha. Akka isaan Oromoo cabsuuf ka'anitti Oromoon akka hin cabne gochuudhaaf jecha waboodhaa fi humni addaatis yeroo ammaan tanaa wareegama qaalii kafalaa kan jiran. Qeerroon Oromootis ammoo fincila diddaa gabrummaa labsuudhaan
kutaalee Oromiyaa mara keessatti biltsiginnaas kokkee qabu itti fufee jira. Injifannoon saba keenya bal'aa Oromootiif haa ta'u jechuudhaan hayyoonni Oromootis uummata keenya biyya alaa fi keessatti argamaniif waamicha guddaa dabarsuu irratti argamu. Balbalotoon cufatiin otoo maaliin jedhiin uummanni kun qullaasa otoo dhala mataasaa kan buusee badee jira. Waan nyaannu waan uffannu waan irra ciibnu tokko kan hin qabne qullaa balbala banaa dhiibnee baane nuti. Waan argachaa jirrus hin jiru waa tokko. Qaamni nuun waraanaa Oromoo biyya irraa xaragaa jiru isaan duwwaa miti. Qaamni isaan deeggaree jiru jira. Qaamni diimaa ta'e jira. Uffannaan isaanii guyyaa sana adda baasee argina amma kan waraana sana keessa jiran. Uffannaan isaanii geeshoo malkeedha kan isaan uffatanii jiran. Bokkaa yandoo kana keessa carqii tokkitti kan gurrarraa buufatee kan hin qabne maatii 7-8 kan qabu tas keessa jira. Har'a yoo dhattanii mana keenya ilaaltan manni keenya gubataadhumaadha. Dibirata nu qabnu badaadha. Horuu ni qabnu tokkollee hin jiru. Maaliif nu laala? Moo mootummaan kun hin jirre moo maaliif kan ikkana nu laaluuf? Maali taane nuti kun diina kana maaliif nutti dhiisa? Humna gurguddoo dhabe moo maaliif nutti dhiisa? Dhuguma mootummaan nu beekaa nuun beeku nuun yeroo gibraa yeroo waan adda addaa nu bira dhufuun gatiin qabu. Qeerroodhaan fakkaruun gatiin qabu. Qeerroon dhumteen warqatti bakka maali kan du'aa jiru qeerroodha. Muummichi ministeeraa nu beeka taanaan daawwannaaf iddoo adda addaa deemuudha. Nuun dhufee nuun daawwatu warra dhumee jiru kan. Nuun barbaadu iddoo jiru nuun barbaadu nuun. Waan hundumtu mana keessatti nu jalaa dhume. Mootummaan eessa jirtu? Uummata buqqee jira jedhee dhufee nuun gaafanne hanga yoon. Duuti manatti ergasi galee maaleegdaa istaandaaf Oromoo lammiin Oromoo ajjeefamuun kan isarra hin jirre qanamee reeffisa gubamaa jira qeerroo. Dubbadhu gaaffii qabdu gaafadhu yoo dide falli jira falli isaas biyyaafif erga dhalatanii lafa siilessanii Oromoon kan sagalee ta'u amneera hundumtuu nu qalachuudhaaf.